سنة إن شاء الله شيروا اللي قدامي. شيروا اللي قدام نمشي انت معكم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسنين جتشا وبليان خيّك قالي خبجمو سينا بارك الله فيكم وإي كوبا هاسوينا يوتنا كمان إسنين هما تريتي كوبا كوبachuu الحجامة جتشو كوبachuun دواء سيدو كوبان دواء بايئف دواء هدو غاريدا كوبان سنة رسولات عليه الصلاة والسلام قاف سمي البه نبي ربي صلى الله عليه وسلم ملايكان إرد برتي هندينو يا محمد أمتخي أكا كوبتن أجاجي جتشا تريني جتشو دوبا يوم كوبتا كوبا درا مال قدو قبدا كوبachuu booda maal godhuu qabda kanaan isinii himaa insha Allah ifii guyyaa kam koobbachuu qabda si himaa jechuu hadiisa sahiha irraa nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam waan inni dubbateen irraa si hima jechuu saniif sharolii godhe obboleeyyan kiyyaami siif dawaa qaba atii mataa keetiif dawaa qaba dawaa gurguddaadha laal nama gartee booringii tahee xafasheetiin jira je'ee qaamni isaa itti ulfaate nama dhiigni gartee dhiini itti ol kaa'e nama lafeen dhukkubdu nama laalaan itti dhagahamu nama halloon jijjiiramu nama gartee miilli dhukkubu mudhiin dhukkubu harki dhukkubu cinaachi dhukkubu laalaan itti dhagahamu nama sukkara qabuuf nama gartee dhiiga danfaa qabuuf dhiiga ol ka'u kana qabu ammallee nama mataan hedduu dhukkubuuf nama waan dhukkuba hundaaf jechuu koobaan hagam takka dawaadha san booda eega koobbatte booda nagaafadhu hagam takka dawaa qaba hagam takka koobbachuun gaariidha sani gartaa jechuu nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo hedduu koobbachaa ture mataarra koobbate mataa duuba kiliyyoo kana koobbate bakka dhoqqoo tana koobbate cinaacha koobbate bakka hedduutti koobbate jechuu duuba koobbachuun dhiiga xurii dhiiga gartee tortoraa dhiiga gartee dhukkubaa ifirraa baasuu jechuu waan akka kubbaayyaa fakkeenyaaf burcuqqoo gartee amma chaayinaan ni qabdi maashina qabdi waan akka burcuqqoo yoon ifi fakkeenyaaf naannawa kana nama ilkee dhukkubuufillee koobbaan gaariidha waan akka burcuqqoo akkana fuuteeti ibidda gartee wahiidhaan ibidda keessa naqxee akkasitti itti cuqqaalta jechuu hoggaan ifi itti cuqqaalte san booda dhiiga gartee naannawa kana jiru xurii dhiiga gartee tortoraa diimaa gurraacha jechuu dhiiga gurraacha walitti qabeeti akkasitti bakka kanatti walitti qaba jechuu gizee walitti qabe booda akkasi fuudhaniituma san booda waan akka shigireetiin xiqqoo xas goota yookaan kana uurta akkasi dhiini akka jirutti dhiigni gartee diimaan gurraachi kun jechuu dhiini gurraachi akkasii yaa'a jechuu san koobbachuu jechuun san dhiiga firraa baasuu jechuu maashinaa jira nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam maal je sheer godhamee warra as keessa jirtan sheer godhaa takka lama faa sadii faa sheer godhaa الشفاء في حديث أبي هريرة قباسي حديث صحيح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حديث صحيح قد خيستي الشفاء في 3 نيجي نبي ربي صلى الله عليه وسلم شربة عسل ديما دقون وان دواء واسد يخي سجرجي دوان علمنا ما دوما علمنا ما واسد يخي سجر سدين سمالي في مالي ديما دقو خلمدا شرطة محجم كوبachuu خزدفا وكية نار إبدان إفقبو وأن
ergamaan rabbii maal je'e ummata kiyya ibiddaaniif guburraaniin dhorgaa je'e yookaan hoo ibiddaan ibidda if guburra nin jibbaa je'e ibiddaaniif gubuun dawaa maayyiiti garuu dhoorgaan rasuulli rabbii dhoorgame jibbaan rasuulli rabbii jibbe nahyii tanziihaati malee nahyii haraamii miti dhoorgaa haraamummaati osoon tahin dhoorgaa jibbaati malee dhoorgaa wantiitii miti tanaaf koobbaan cinaachaan na dhukkube asiin na dhukkuba laalaa lafee tana nama dhukkubu nama gartee laalaan itti dhagahamu nama cinaachi dhukkubu nama gartee dhiiniitti ol ka'e waan hundaaf nama mataan dhukkubbii mataan tun isa rakkiteefaa isa cinqiteefaa yoo mataan si dhukkubuu si rakke yoonii fi qaamni kun sitti ulfaate yoonii fi hoggayyuu xaafashtee niin xaafashee ja'anii warri biyya arabaa niin xaafashee ja'an bakka booringii jechuu warri biyya faranjii booring ja'anii booringiin tahee si galee waa ka'uun danda'u waa godhuun danda'u deemee dalaguun danda'u ififaata gartee akkanumattiin ififaadha qaamni kun akkanuma na ulfaata waan akkasii saniifillee dawaadha tanaaf guyyaa kam koobbata guyyaan ifi koobbattu nabi rabbi nuuf hime irra caalaan guyyaa man ihtajama lisabi ashar je guyyaa 17 guyyaan koobbatan guyyaa 17 guyyaa 19 guyyaa 19 ifi guyyaa 20 takkaati guyyaan koobbatan guyyaa 17 guyyaa 20 takkaatii fi guyyaa 17 yookaan 20 takka guyyaan sadeen kuni 17 yookaan 19 yookaan 20 takka guyyaan sadeen kuni guyyaa yoomirra dhufa yookaan isniina kan jaalatamaan jechuudha guyyaa isniinaa yookaan guyyaa salaasaa yookaan guyyaa kamisaa sadeen irraa tokko yookaan guyyaa arbiyaa hin koobbatin gaarii miti guyyaa dhukkubni bu'ee hadiisa daciifaa jira guyyaa dhukkubni bu'ee jeen guyyaa isniinaa yookaan salaasaa yookaan guyyaa kamisaa isniina yookaan salaasaa yookaan kamisa guyyaa 20 takka baatii hundarraa jechuun guyyaa 20 takka yookaan guyyaa 19 yookaan guyyaa 17 akkana jechuun guyyaa 17 guyyaa 17ffaa jechuudha yookaan guyyaa 19ffaa yookaan guyyaa 20 takkaffaa guyyaan kuni isniina yookaan kamisa yookaan isniina yookaan salaasaa yookaan kamisa irra dhufaa jechuudha guyyaa sadeen kana keessaa filatteetti koobbatta sa'aa itti koobbattu irra caalaan ganama osoonii fi aduun hin oowwine osoo aduun hin oowwine ganama koobbatta ganama osoo aduun hin oowwine koobbattaa jechuudha koobbachuu kee dura waan godhuu qabdu koobbachuu kee dura wanni godhuu qabdu yoo akkam xiqqaate sa'a 2 fi sa'a 3 garaa kee keessatti nyaata nyaachuun qabdu dhugaatii dhuguun qabdu soomanuu qabda yoo akkam xiqqaate nyaanni garaa kee duwwaa ta'uu qaba garaan kee garaa gartee duwwaa irratti osoonii fi nyaata nyaanne osoo dhugaatiin dhuyne si galee akkasitti godhachuu qabdaa jechuudha deebi'iitii ganamaan sin je eega koobbatte booda dhiiga firraa yaaste booda wanni godhuu qabdu wanni nyaachuu qabdu waan akka timira faa bishaan hedduu dhuguu qabda timira nyaachuu qabda bishaan hedduu dhuguu qabda ammallee foon irraa fagaachuu qabda foon diimaa irraa fagaachuu qabda foon diimaa aannan irraa fagaachuu qabda waan koofiin qabu gartee waan akka bunaafaa kanarraa fagaachuu qabda wanni irraa fagaachuu qabdu kana jechuu wanni irraa fagaachuu qabdu ammaasiis hogguma san kaatee qaama kee hin dhiqatin bakka koobbatte san kaatee hin dhiqatini jechuu si galee kaatee hin dhiqatin warri nama koobu si gorsa yoo akkam xiqqaate sa'a 24 bakka koobbatte san dhiquun qabdu yoo jaartii qabaatte yookaan jaarsa qabaatte sa'a 48 wajjin rafuun qabdu sa'a 48 yoo jaarsa yookaan jaartii qabaatte guyyaa 2 jechuudha jaartii yookaan jaarsa yoo dubartiin koobbatte yookaan dhiirtii yoo koobbatte yoo jaartii yookaan jaarsa qabaatte wajjin rafuun qabdu si galee walqunnamtii saalaa godhuu hin qabdu sa'a 24 yoo akkam xiqqaate dhiqachuu hin qabdu sa'a 48 ispoortiin dalaytu sa'a 48 guyyaa 2 waan ispoortii jedhamu gartee hin dalaydu jechuu ispoortii faa hin dalaydu jechuu
ammallee sa'aa 24f aarsurraa sigaaraa yookaan shiishaa yookaan waan kana fakkaaturraa inni nu haraamii fagaachuu qabda. Yoo ka aarsitu tahe shiishaa yookaan wantirraa sigaararraa aarurra aarsuu wayyaa jettee deemtee aarsitee if hin galaafatin. Sa'aa 24 fagaachuu qabda aarsurraa gartee waa aarsurraa. Bishaan hedduu dhuguu qabda. Foonirraa sa'aa 24 qofaaf foon waan akka aannanii fi waan akka kookaa waan akka gartee bunaa kanarraa fagaachuu qabda. Bishaan hedduu dhuguu qabda. Timirallee waan akka timiraa nyaachuu qabda. Nyaata khafiifa nyaachuu qabda. San booda jechuu eega koobbattee booda jechuu. Duuba koobbaan kuni dawaan isaa waa hedduuf gaariidha. Akkumaan siin je'etti koobbaan kuni dhukkuba hundaaf nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam namni guyyaa 17 yookaan 19 yookaan 20 takka koobbatee kaana lahu shifaa min kulli daa dhukkuba hundaaf dawaadha jeen. Dhukkuba hundaaf sigalee mudhiin na dhukkubaa, laalaan na dhukkubaa, kanaan na dhukkubaa, dhiiga, sukkara, xafasha, maal waan dawaa waa hundaati waa hunda sigalee nama kufeefaa cinaachaan na dhukkubaa, kufeetiin gartee lafeen tun keessa na laalatti laalaafaan qaba maal waan adda addaatiif if koobiitii na gaafadhuun sin jee bar if koobiitii nama si koobu gartee bira dhaqi if koobiitii dawaa hagam takka waan sanii gammaddaa nashaaxaa harkatta hagam takka qaamni kun si haffallatee hagam takka qaamni kun gartee si haffallatee qaamni kun si wanti ja'a ajaa'iba jetta. Koobbaan kuni amata kuma shan dura taarika isaa tahdiida godhanii guyyaa akkanatti eegalamee hin beekamu walaakin amata kuma shan dura warri islaamummaa dura warri gartee siin warri chaayinaatii fi warri gartee yunaan warra kanneen ummata yuurooppii fi ummata akka giriikii fi warra roomaan empire sigalee empire mootummaa roomaan empireii fi mootummaa adda addaa zamana dur islaamummaa dura araba dura dalagachaa itti dalagaa turanii jechuudha. Koobbaa kana dhiiga gartee firraa yaasuu turan dhiiga xurii dhiiga gartee tortora dhiiga gurraacha kasirraa bahu dhiiga kana walitti qaba jechuudha walitti qabeeti. Koobbaan bakka lamatti adda baha by the way. Koobbaan bakka lamatti adda baha. Koobbaa jiidhaatii fi goggogaa ja'aniin dhiiga kana walitti qabeeti dhiiga gurraacha kana laal naannawa kana kasi jiru cufaahu bakkuma si dhukkubu hunda sigalee yoo ijji si dhukkubdee koobbachuu naannawa kana koobda jechuudha. Gizee naannawa kana koobdee warri koobu ni beekaa akkasi dhiiga san akkasi walitti wanti ja'a yoo mataan si dhukkubee bakka naannawa si dhukkubu san akkasittiif koobdaa jechuudha. Haalaan gaariidha jechuudha. Nabi bakka gartee killiyyuu dhooqoo tana cinaachasaa imaamu Ahmad faan cinaacha lamaanii jiddurratti miti li'annahu yoo jiddurratti if koobdee bakka gartee itti yaadatu wanti meemorii ilmi namaa itti yaadatu duuba kana jira bakka ilmi namaa yaadatu jechuudha waa yaadatu. Sanii jecha cinaacha gartee lamaan kana if koobda. Imaamu Ahmad akkas faa godhaa ture jechuudha. Nabi rabbi bakka hedduutti if kooba nama isa koobullee ujiraa kannuu tureef osoon ifi khabiisa ta'e hin kannuuf ujiraa kiraa maallaqa kafaluu tureef rasuulli rabbi. Abdullah ibnu Abbas gabrootan qabaachuu ture. Gabrootan warra koobee maallaqa koobaa san galchuuf Abdullah ibnu Abbas gabrootan nama deemaniiti magaalaa dhaqanii nama koobanii maallaqa gizeen fi maallaqa fudhatanii maallaqa san sayyida isaanii bira galchanii jechuudha. Osoo khabiisa tahee osoo haraam tahee osoo khabiisa waan fokkotaa tahee maallaqa san hin nyaatu. Abdullah ibnu Abbas habrul umma si galaabaa ani si hime si barsiise qabadhu guyyaa 20 takka yookaan guyyaa 19 yookaan guyyaa 17 koobbadhu dhukkuba si jiru dhukkubuma feeti haa ta'u dhukkuba si jiruuf dawa haakimatti kiniina nyaachaa hin oolin if koobiitiif laali. Malaa'ikaa gaafa mi'raaja gartee bahu nabiin rabbi malaa'ikaan irra dabru hundinu yaa Muhammad ummata kee koobaadhaan ajajii jechaa turaniin jechuu itti dhaamaa turan. Nabi Ibraahim illee itti dhaamaa ture. Koobbaan kun gaariidha. Koobaa kana gizee hedduun dubbachaa jira. Nama hedduututu
gartee hamiila dhukkubuu fi harka dhukkubuu fi cinaacha dhukkubuu fi hamataan dhukkubuu fi gartee laalatuu fi laalaan dhukkubbiin irraan kaanii takka gartee dhukkuba waa hundaaf hin singeebar waa hunda dhukkuba ati yoo kasi dhukkubu tahe hoggaa takka dirqama dhuksi dhukkubuu hin qabu hoggaa takka if koobuun gaariidha akkanumattuu if koobuun gaariidha si dhukkubuu baatullee naannawa gartee yoo si dhukkubuu baatillee nashaaxa harkatta laal mirqaan harkatta mirqaana ajaa'ibaa tokko harkatta ni mirqaanta qaamni kun akkanuma si hafallatee qaamni kun si sossoohee qaamni kun si wanti ja'aa jechuu sanii jecha koobbaan gaariidha koobbadha guyyaan koobbattuu isniina yookaa khamisa yookaa salaasaa guyyaa sadeen kana filadhu chaayinaan amma meeshaa chaayinaan bar lubbuma namaatti tolchuu wanti hin jenne malee zamana ammaa kana rabbi laaffiseetuma chaayinaan amma waan koobaa kana maashina qabdi Google keessa dhayxanii yoon ifi sarchi gootan waa'ee kobbaa hijaamaa kana yoon ifi gartee Google keessa deemtanii ilaaltan maashina rakishaan harkachuu dandeessan lala rakishaan jechuu chaayinarraa akkasitti feetan chaayinarraa fichisiisuu dandeessan koobbachuun gaariidha naannawa keessan nama koobuu yoon if gaafadhaa dhaqaa achitti koobbadhaa nama muuxannoo qabu sigalee dubartiin yeroon ifi haydii qabdu yeroon ifi dhiiga gartee dhiiga laguu qabdu yookaan dararaa baatii baanan hoggaan ifi qabduu fi hoggaa ulfa qabdu koobbachuun qabdu if eeguu qabdi hoggaan ifi haydiin itti jiruu fi hoggaan ifi ulfa qabdu jechuudha in koobbattu koobaarraa if eeguu qabdi dubartiin jechuu dubartiin akkas godhuu qabdi hoggaa dhiinii itti jiruu fi hoggaan ifi ulfa qabdu jechuu koobbachuun qabdu yeroo kan ganama odoo nyaata nyaanne garaa duwwaadhaan siigalee akkasitti koobbadhu guyyaa 20 takka 20 guyyaa 19 17 isniina yookaan khamisa yookaan salaasaa laki isniina yookaan salaasaa yookaan khamisa sadeen irraa tokko guyyaa kanarra dhufaa jechuu guyyaan 17 yookaan 18 guyyaan 17 yookaan 19 yookaan 20 takkaa jechuu inshallah rabbi isin haa laafisu tanaan isin himuu barbaada jeetiin ol bahee rabbiin haqan waa waffaqsiisu ijaaf akkan dubbii tana maaliif hin fide seete dhiyoo tana waa'ee sihirii haasawaa jirraami ija yoo sihirii qabaatti sihiriin san sirraa hiikamti izni rabbiitiin sihiriin dhiiga firraa yaasutti ni baati ni hiikamti dhiiga firraa baasutti jechuu dhiiga gartee xurii dhiiga gurraacha gartee koobbachuudhaan sihiriin ni hiikamti yoon ifi sihiriin na jira jettee sodaattee shakkite koobbadhuu ilaali koobaan sihirii ni hiika ijallee izni rabbiitiin hayyama rabbiitiin ijallee ni baasa sihiriin ni hiikama koobbachuudhaan koobaan sihiriif waan ajajamu keessaa ruqyaa keessaa eega ruqyaa booda dawaa ajajan keessaa warri gartee sihirii hiikuu dawaa ajajan keessaa tokko koobbachuu tokko koobbachuudha rabbi isin laffisu naannawa keessan nama koobu gaafadhaati namni nama koobu hin dhabamu namuu biyya jirtu jechuudha naannawa kee gaafadhuuti san booda nama san bira dhaqiiti akkasii koobbadhu rabbiin si fayyisaa laalaa fi dhukkuba qabduu fi nashaat harkattaa yoo sihirii fi ijjirillee si jiraate sirraa baati izni rabbiitiin sheerolii godhaa yaada muraada isinii haa guutu waan jettan argadha insha Allah نجي نجردا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته